Gaan yeroo ammaa kanatti bal'inaan egaa hawaasni keenya yeroo qophiileen garaagaraa jiraatu yeroo cidhaa yeroo ayyaanota uffannaa aadaan uffatamuun bal'inaan baratameeti kan inni jiruuti. Kanarraa kan ka'e ammoo gaa daldaltoonni hojii kanarratti bobba'anii hojjetanis heddummataati kan isaan jiran. Yeroo cidhaati ayyaana garaagaraati jira. Amma yeroo kana yeroo nuti itti barbaadamu uffannaa aadaa keenyattis yeroo itti addabaabayeetti gadi ba'eetoo itti yeroo itti mul'atu namoota baay'een itti miidhaganii yeroo bareeda yeroo ammaa kun. Jalqaba isaan bira kirriitu dhaqa. Kirriin erga dhaqeen booddee isaan gara wayyaatti jijjiiru. Kuulicha dhaanii jechuudha. Fakkeenyaaf kaniin isaantu hojjeta kaniinis bara kaniin as bira jiru kaniin jira miti hundaayyuu isaantu hojjeta. Isaan erga hojjetanii nutti kennaniin booddee nu biratti muramoo isaniin booddee hodhamee dhumarratti finishingiin hojjetamee wanti hunduuyyuu. Bittaaf gurgurtaan isaa akka fedhii abbaa akka humna abbaatti keessummeessina nuyis amma fakkeenyaaf ani abbaa 800 abbaa 700 uffadhaa humni kiyya kana jedhee kan barbaade soo barbaade akka uffata bunaa godheen baay'ina harbiiwwan isaa achirra jiru san gadi hir'ifneefit kwaalitii isaa oduu gadi hin bu'in amma humna isaa akka humna isaatti gooneef hojjannaa fi ani 20 30 immoo humna qabaa lakki fedhii akkanaatan qaba jedhee soo go'a dhufe immoo hin keessummeessinaa akkuma fedhii isaa garuu kaffaltiin inni nu kanfalu sun wal madaala jenneet dursinee to'annoo yennaa sana booda murtee gatiitii fi murtee fedhii namicha saniitti kan seennu amma isaan nu kanfalsanii ol tajaajila kenninee fi gaggeessuu qabna jennee itti amanneeti sana booda kan hojiitti seennee sana booda hojjenna. Yeroo ammaa irratti uffanni aadaa baay'ee beekamee jira. Akka durii miti amma namni hunduyyuu uffachuu jalqabee jira. Wanta hundaayyuu hojjenna nuti kan aadaa kamiyyuu fakkeenyaaf kan Harargee jira, kan Booranaa jira, kan Arsii jira, kan Wallaggaa jira. Kan hundaayyuu jechuudha hin hojjetamu biratti. Maamilli keenya guddaan dubartoota keenya. Dhiirri maamila miti jechuudha. Maamilummaan isaanii yeroo hunda yaannoo jira. Amma shamisa tokko hojjechiifatee kana dura qabaatan guyyaa sagantaan qonnameen ishiidhuma san qabatanii kumsaatanis keessaa baafatanii ishiidhuma uffatu malee yeroo baay'ee waan haaraa kanarratti faashinis kan hordofan irra caala dhugaa dubbachuudhaaf dubartoota keenya baay'ee itti gammadu.